Ufaan malee hin utaalanii, utaalan malee hin caban jedha Oromoon gaafa mammaaku. Uummanni Oromoo kun waa osoo hin argin hin makmaaku, waa malee makmaaksa hin makmaaksu. Akkuma suura kanarratti argitan obboleessa keenyaa miliyoon kan jedhamu kun yeroo baay'ee tiiktookii kanarratti amantaan inni hin arrabsine tokko hin jiru. Gaafa kaan qamisii shamarranii uffatee xuuxmaa jaapaantii shamarranii uffatee yeroo magaala keessa deemu argitaniiti turtu. Gaafa sanas callisaniituma laaltan. Gaafa amantaa ortodoksii arrabsuus, gaafa amantaa beenxee arrabsuus, gaafa amantoota hundumaayyuu namnummaan inni kabaja kenneef hin jiru jechuudha. Gaafa sana garuu otoo jalqaba akka gaafa inni xuuxmaa fi carqii dubartoonni keewwatan ofiisaatii keewwatee magaala keessa akkasiin godhachaa ture gaafa udaan nyaataa ture sana otoo gaafa sana qabanii udaanuma isaa nyaachisanii sanaati akka harree yeroo gangalatu daaraa keessa gaafa sana otoo murtootti fudhatanii har'a miidiyaa kanarratti bahee akkaa fi gara hin godhu jechuudha jedhee keessattuu. Baay'eedhuma kana kan eenyuun jedhe irra dabarse jechuudha yeroo tokko feemesii ta'uudhaa fi baalagee hojii fokkisaa fi hojii fuula namaatti hin bareenye hojii gurra namaatti hin dhageenye dhagahuu fi hojjechuu fi bakka dhaggeessisuu wanta hin malle feemasii yoo taate yoo waan si fammasiise ni fammafta jechuudha. Nagaallee sin gaafachuu hin daganne nagaa fi jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo ashamaa harka fuune isiniin jechaa jirra. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo kana argitanitti obboleessa koo miliyoona gubbaa irraa haasa'uutii dhufe. Egaa dhaloonni waa'ee kana ilaalanii maal irraa baratu yoo jenne dhaloonni yeroo ammaa kana dhaloota bubbee ta'eetii jira. Wal dhageettiin dhabameetii jira. Kun narraa fokkisa moo narraa hin fokkisu jechuun afeetii jira. Bakka akkuma gaafa sana ofiisaatiif femmesee ana malee namni hin jiru ana malee feemesiin hin jiru jedhee yeroo asirra taa'ee afaan banu sana warroonni jala kaattanii afaan bantan sana gaafa amantaa ortodoksii gaafa xuuxmaa fi paantii keewwatee eenyu jedhu kaan itti dheekkamaa kaan waa goobas akkasi malee jedhaan garuu warri akkasiin jedhan kunii si mararsiifatanii yookiin immoo si yaadaniiti miti. Har'a gaafa namni qabee udaan si nyaachisu kan akkatti gadi si qaxqachiise lammaffaa ittiin deebi'u maaloo dhiifama naa godhaa jettee imimmaan boochee kadhattu kana rukutaa isaan gadi gombisanii si rukutan sana warri waawu leenca keenya kinoo akkas isiin jedhan sun har'a isaan si bira hin jiran jechuudha. Maaliif taanaan kaleessa akkas godhee isarraa immoo paantiif xuuxmaa daaraa nyaachuu udaan nyaachuu keessaa baheeti immoo hanga kara kana deebi'ee immoo maal godhaa amantaa beenxee fakkaatetti amantaa ortodoksii arrabsaa ture jechuudha. Argitaniitii jirtu. Taabota kakuu haararratti yeroo eenyu jechaati jiru yeroo inni acca maallaqaati jiru maammasaa fi maal fudhate gaafa sana warri achi jala deemtanii akkasi kaakinoo hin tolchite goota keenya jettanii osoo gaafa sana isin warri goota jettaniin sun dubbiin kun hin bareedu dhaloonni dhufu maal sirraa barataa ati immoo nama guddaa miti wanti kun hin bareedu booda bakka guddaa nu qaqqabsiisa jettanii maaliif hin yaadne maaliif hin gorfanne obboleessa keessanii waan ta'eef. Afaan inni haasa'u dhageessu gochaan inni hojjetu kun sin gammachiiseeti gaafa sana goota keenya kan jettanii koomantiidhaan irra deemtanii eenyu jechaatti turtan jechuudha. Gargaaratii maal jechaatti turtan. Har'a garuu gaafa inni mana hidhaa keessa akkasitti hidhamee jiru kana namni dhaqee biddeena geessuuf hin jiru jechuudha. Warri goota koo jechaatti jirtan. Namni hojii gaarii hojjetu goota. Garuu namni hojii badaa hojjetu yoomiyyuu goota miti. Ani boru maaliin hojjechuutii qaba boru ilmoon koo maal laaluutii qabdi dhalata kanarraa maal barti dhaloonni amma dhufaa jiran kun maal irraa bara jennee sammuu keenya yaaduutu barbaachisaadha. Sammuun bayzawee kan nuuf kenname ittiin yaaduuf ittiin yaadne sana immoo dhaloota nu booda jiraniif ittiin barsiisuuf malee wanta badaa kana barsiisne dhaloonni dhufummoo akka wanta badaa nurraa barataniif miti jechuudha. Gaafa kana ortodoksii arrabsee waan arrabsu dhabee amma immoo kara musliimatti ture jechuudha. Gaafa karan warra musliimatti turanii kinoo waaqayyoon guyyaa hundumaa seenyu jedha malee guyyaa tokko si salphisiisa. Guyyaa takka salphina si dhaaba jechuudha. Maaliif taanaan ulfinni guyyaa tokko ulfinni guyyaa hundaa salphinni guyyaa tokko jedha gaafa makmaa kan dhuguma jedhan. Maaliif taanaan yeroo hundumaa akabbaramuu dandeessa yeroo hundumaa kunuunfamuu dandeessa yeroo hundumaa kabajamuutii dandeessa garuu salphinni inni sitti dhufu guyyaa tokko yookiin daqiiqaa tokko keessatti salphattee deemuu ni dandeessa jechuudha. Salphinni kun caalu immoo kinoo akkatti gaafas gadi rirreetamte harkii fi miilli kee duubatti hidhamee si leenjisan sana akkasitti kinoo salphinni kan akkasiin afaan keetiin udaan bantee amantoota wal nyaachistee amantoota gadi xiqqeessite jechuudha.
gooftaan gooftaa qaba kuniin dhufa jettee yaanne har'ammoo warri kaleessa si'iin goota jechaati turan gaafa amantaa ortodoksii dhukkee irraa kaastu sana goota siin jechaati jiran sun har'a sifaana rukutamaniiti jiranii sifaana dararamaati jiru. Namni kun waa takka dogoggora ofii namni kamiyyuu guutuu miti. Anis dogoggora hojjechuutii danda'a. Namni kamiyyuu dadhabbina qaba jechuudha. Erga foon uffannee lafa kanarra jiraanne dadhabbina qabna. Dadhabbina keenya sana immoo maalan gochaatii jira? Wanti kun narraa bareedamoo narraa hin bareedu jennee ofii keenya garagallee of gaafachuutii qabna. Namni nurraa haasa'uurraa ofii keenyaaf laaluutiin nu barbaachisa jechuudha. Maaliif taanaan argitaniitii jirtu jechuudha. Har'a qabamee maaloo dhiifama naa godhaa na baasa kana booda ittiin deebi'u yeroo inni jedhu namni tokko hin dhageenyeef argachuutii qaba. Maaliif namni gaafa adabamu borurree siraata godhatee siraata bara jechuudha. Har'a hin adabamne taanaan borullee isuma lammataa sanatti deebi'a. Kaleessa otoo siraatan adabame gizee xuuxumaa Jappaantii udaan nyaatu sana siraatan adabame har'a gocha kanatti hin deebi'u ture. Har'a immoo gaafa sana siraata waan hin adabamneef har'arree kanatti deebi'eetii jira jechuudha. Kun immoo baay'ee fokkisaa fi wanta fuula namaatti hin tolleedha jechuudha. Akkasitti gaafa corroqa sangalchanii nama balleesse tokko eenyuma maan ta'an nama balleesseef obboleettii kee obboleessa kee maan ta'an bakka balleessi jirutti bakka wanta badaa irraa argitetti kuni dhiiga kooti kuni nama kooti kuni ri'aa kooti kuni jannii kooti hin jedhin wanta sirraa eeggamu wanta namummaa namaarraa eeggamu wanta fuula keetti hin bareenne wanta gurra keetti dhaga'uun hin bareenne sana dhaabdee yoo gorsite yoo ittimte namni hundumtuu dhaga'eet achirraan booda eenyu jedha irraa barnoota argata jechuudha. Gaafaati osoo namni balleessaa godhuu aayizoo goota keenya baga goote akkas goote jedhan kinoo akkasitti nama qaqqaba waan na ta'e gaafa quba tokko namatti qabdan qubni sun akkasinitti deebi'u sana baraa. Wanta gaarii hojjechuun ofii keetiif malee nama fayyadu. Har'a miliyoon kun kaleessa amantaa keenya amantaa ortodoksii arrabsaati ture. Amantaan ortodoksii dubbii arraba isaati wanti duubatti haftiin jirtu. Amantaan ortodoksii guyyaa guyyaadhaan namni wanta gaarummaa ishee haasa'u hin jiru jechuudha. Garuu guyyaa takka dhalootatti dabarsaati jirti malee wanti ishiin namni na ceepheera jedhanii amantaa ortodoksii keessaa namoonni deebi'anii hin jiru jechuudha. Namoonni sammuun isaanii dalagu jechuudha. Har'a garuu obboleessa kanaan gaafa inni balleessa hojjetu dhaabaa jechuun hin dhiistanii biraa borgoota keenya kinoo akkasi jettanii gaafa duuba kuutanii assa jettan sana har'a dhaqaati waa godhaaf hime. Innaa inni mana hidhaa kana jiru isa faana deemati dararama dullaa inni qammas isa faana qammastanii yeroo tokko feemesiidha jettanii afaan hin baniinaas gubbaa baatanii miidiyaan humti kun nutti tolee waayifaayin nutti tolee silkiin kan keenya jettanii afaan xiraa hin dubbatina. Gochaan isin har'a dubbattan kun boru daa'ima godhachuutii dandeessu. Daa'imti keessan kun haati koo maal hojjetti turteeyyuu abbaan koo maal hojjeta turreeyyuu jedhanii miidiyaa kun viidiyoon har'a isin hojjettanii gallakkistan kun dhaloota hanga dhalootatti darba jechuudha. Dhalli keessun gaafa laaltu wanta gaarii yoo hojjette dabrite eda haati koo fi abbaan koo waan gochaa gaarii akkanaa hojjetanii jedhanii irraa baratu. Garuu immoo wanta badaa gaafa argan immoo akkasuma ilmoon kirrii wanta badaa sana sirraa barachaatii kan guddatu jechuudha. Kanaaf miliyoon dirribaa kanarraa waa baay'ee baratu kana booda itti deebi'a jedhee yaadu akkasitti harkaaf miilli isaa hidhamee jechuudha. Viidiyoon koo kana fakkaata. Viidiyoo koo yoo jaalattan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila koo hin taane kottas simbootuu biyya daati. Sabiskiraayib godhaan isiniin jedha guddaa galatooma.